Asoosama kutaa 15ffaa barreessaan Isaayaas Hordofaa. Walloon akkas jedhe, hawwii hin boo'in, amma kan sitti himnu dogoggora tokko malee hojiirra oolchita. Sirriitti na dhaggeeffadhu. Latiin xalaa siif ergeera mitii? Eeyyee, akkamitti dhageessanii? Latiin nuufis xalaa nu ergeera. Xalaa isaa irratti dhaamsa tokko nutti dhaammateera. Kanaaf amma hojiirra oolchina. Ilaawii kan amma sitti himnu kana sirriitti hojiirra hin oolchitu taanaan kaayyoon keenya ni fashalaa. Amma akkuma nu biraa deebitu utuu yeroo kee balleessin hiriyooti kee kunniin meeshota kee hunda akka shaantaatti si naqanitti madhu. Walloonis akkana jedhe, waraqaa ragaa barumsa kees qabadhu. Hiriyooti kee erga uffata kee hunda shaantaatti si naqanii booda gara mana isaaniitti galanii ganama akka dhufan isaan geggeessi. Lammaffaa amma si danda'ame qofaa kee taa'uu yaali. Mataa waan na booyyaafateef nan ciisa. Balbala narratti rukutunaa jedhiitii eeggachiisi. Sadaffaa balbala mana ciisicha kee keessaan cufi. Foddaa mana ciisicha kee amma bani. Furtuu otoo hin ta'in itti deebisee siree kee irra taa'e. Hin ciisin, hirribnis fudhachuu danda'a. Arfaffaa halkan keessaa sa'aatii 5:00 yeroo ta'u ani mana keessan boroo maasii bunaa keessa dhaabadheen si eega. Kana booda mana obbo Margaa wasiila latii deemnee achi bullee utuu laftiin bari'ii laga keessa baanee ganda daaloo karaa konkolaataa irra dhaabbannee otoobiisii Finfinnee dhaqu eegna. Hawwiin akkana jette, sana booda Finfinnee eenyu bira dhaqaa? Otoobiisii immoo dhufee eenyutu na simata? Ani Finfinnee dhaqeen beeku. Walloonis akkana jedhe, gaaffii gaariidha. Obbo Margaan kana hunda siif tottolchaniiru. Baatireenis akkana jedhe, shaanxaa lama yeroo tokkotti fuutee ba'uu sababii hin dandeenyeef tokko tokkoon dabareedhaan fuutee mana boroo keessa hoo qarshii 50 kana waan tokko tokkoof si gargaara jennee hamma humna keenyaa walitti buusne. Hawwiinis akkana jette, amma maaltu si rakkisee? Eessaa fiddisan? Isinis akkuma koo barattoota anaaf jettanii erga tooftaa kana naaf qindeessitanii dhuguma qarshiin barbaachisaadha. Kanaaf ammoo qarshii warri keenyatti na gurguratanii jira. Iddoo isaan ka'an isaan beeka. Isas fudhachuu nan danda'a. Anaaf jettanii kana yaaduu keessaniif baay'ee isin galateeffadha. Baatireenis akkana jedhe, nuti kana hunda dhamuun keenya jaalala siif fudhateef qabnurraa kaane waan ta'eef yaadda'in. Gara biraa immoo dirqamni hiriyummaa waan nurra jiruuf siif rakkachuu qabna jedhe. Walloonis jedhi, amma dafii deemii meeshaa kee qopheeffadhu. Ganama aniif Baatiriin iddoo taa'umsaa siif qabeen hamma ganda daalootti dhufna. Bishiinis akkana jedhe, ilaawii eeggannoo guddaa gochuu qabda. Ergamni keenya akka hin fashaloomnaan badiisa guddaatu dhalata. Erga kana hundumaa mari'atanii booda hawwiin gara hiriyoota isheetti deebitee akkuma gorfamte gochuu jalqabde. Immaabeetis akkana jette, Bishiin ergaa maali sitti ni hawwii? Hiriyooti bishii isin komataniiru. Maal gochuu dhiisan nuun jedhu? Sirba durbaa sirbuu dhiisanii oduu odeessu nuun jedhu? jette. Hawwiin Sirba sirbuu dhiistan jedhanii osoo hin ta'in boreerumtaa maaliif uffata keellee shaantaatti siif naqanii jechuudhaan isin komatan jette akka qoosan. Immaabeet akkana jette, dhuguma ka'aa uffata ishee shaantaatti namni uffata misirroos qaqqajeelchine keenya ka'aa jette. Haaluma kanaan hiriyooti hawwii uffata ishee shaanxaa lamaanitti naqanii qopheessanii gara mana isaaniitti galan. Hawwiinis isaan geggeessitee mana ciisicha ishee keessa sodaa fi birruudhaan siree ishee irra teesse. Al 9 sa'aatii harka ishee ilaalaa turte. Saanduqa haadha ishee keessaa qarshii 600 fudhattee guntuta ishee gidduu gadi suuqqatte. Hawwiin gadi baatee haala jiru hundumaa ilaalte. Aadde Dinsirii fi firooti isaanii hojiidhaaf olii gadi wal keessa deddeemu.
Abbaan hawwii daadichiidhaaf qophaa'ee baay'ee dhugee sababii machaa'eef qabanii geessanii ciibsan. Hawwiin akkuma bishiinfaa ishee gorsan namni tokko akka isheen dammaqsine hunda akeekkachiistee balbala mana ishee keessaa furtuu cufatte. Siree ishee irra kottoonfattee teesse. Sa'aatii harka ishee deddeebistee ilaalte. Haatee foddaa mana ciisicha ishee bantee bitaa fi mirgaan ilaalte. Naannoo foddaa mana ciisicha ishee jala namni akka hin jirre erga ilaaltee booda shaanxaa ishee tokko fuutee mana boroo maasii bunaa keessa keesse. Isa lammataas akkasuma fuutee keesse. Hawwiin iddoo bishaan jiru sababiin barreef maasii bunaa sana keessa iddoo baay'ee barbaadde. Garuu argachuu hin dandeenye. Abdii kutattee shaanxaa ishee lamaan gidduu gadi kuffantee boo'uu jalqabde. Qofaa ishee halkan walakkaa maasii bunaa keessa taa'uun baay'ee ishee sodaachise. Sarooti ganti sanaa lafee irratti wal loluudhaan wal nyaatu, walitti dutu. Waraabessi laga keessaa yeroo jedhu kan dugda duubaan dhufee ishee cuffatutti fakkaate. Qorra amajjii wajjin sodaan walitti makamee akka dhallaattuu bishaan gidduu hollachuu jalqabde. Ilkaan ishee gac jira. Sa'aatii beellamaa ga'uuf daqiiqaa 20 qofaatu hafe. Bishiin maal ta'u isaati? Hin irraanfate moo isa mari'annetu har'a miti? Jettee yaaduu dhiphatte. Bishiin haadha hawwii biratti jaallatamaadha. Waan kana ta'eef hojii qophii cidha intala isaanii irratti qooda fudhanne jedhanii akka isaan kumanneef kan garaa isaa garaatti qabatee fakkeessuuf isaanitti mul'ata ture. Halkan kan amma sa'aatiin hawwii wajjin wal beellaman ga'utti mana keessa oliif gadi deemuudhaan haadha hawwii of mul'isaa ture. Harmee hawwii jabaadhaa qaataa ragalfattan jedha. Isaanis Bishi hojiin isin ajjeese miti kotta jedhanii namoota gidduudhaa akka isaa qabanii mana buddeenaa keessa galchanii muka moonii lafa kufee jiru qorra akka taa'uu qubaan agarsiisan. Taayas jedhan. Kana booda saanii irra buddeen ka'anii ittoo foon diimaa fi adii irratti naqanii tokkicha irraa cabsatanii afaan kaawwatan. Mee ilaali iddoon keenya gaariidha jedhanii kennaniif. Abbaan kee bookaan bishii waan jedhuuf hiriyooti kee bishii jedhanii maqaa si moggaasan miti? Atis akkuma abbaa kee booka jaallattu yoomii wallaale. Mee dura ishee kana afaan kaawwadhu garaa duwwaatti gaarii miti jechaa daadhii qaruuraa keessatti guutamanii ta'an lama kan ittiin dhugan wajjin fidanii miilla isaa jala ka'an. Jedhee egaa buddeen keessatti nyaadhuuti daadhii isa dhugiitii dhaqee galii rafe jedhanii biraa deeman. Bishiinis gaariidha nama jedhee buddeena isaa nyaatee daadhii qaruuraa lama walirratti fidee ol ka'e. Daadhichi baay'isee cimaa ture. Mataa isaatti ol ba'ee akka itti hoo'u ta'e. Ammas utuu namni isaan kennuun qaruuraa tokko fudhatee dhaqee gabaa ka'e. Kana booda gara borootti naanna'e. Maasii bunaa qarqara dhaabbatee fincaa'e. Erga fincaa'ee booda garuu utuu ol hin jedhin gadi gugguufaa maasii bunaa keessa seene. Hawwiin sagalee kuush jedhu dhageessee kottee bineensaa seetee baay'ee sodaatte. Sababii quphantee jirtuuf lafti muka bunaa jalaa sirriitti itti mul'ata. Kallattii sagalee dhageesseen yeroo hubattee ilaaltu bishii ta'uu isaa barte. Asaastee bishii jettee waamte. Bishiin garuu ishee dhageenye kallattii isheen jirtu hin beeku. Daadhichi sammuu isaa sababii tuqeef gara itti deemu wallaalee joonjee dhaabbate. Hawwiin suuta jettee utuma waamtuu gadi bu'ee olammoo deebi'e. Yoo itti joonjee illee bishii hawwii barbaadu jalqabe garuu arguu hin dandeenye. Booda irratti hawwiin karaa boodaan deemtee uffata isaa qabdee isa dhaabde. Iddoo shaanxaa ishee keessee deemanii shaanxaa tokko qabatanii
gara laga abbaa firoo jedhamutti gadi bu'an. Gara harka mirgaatti ammoo ol jallatanii mana barumsaa Neersota jalaa godhanii waldaa kiristaanaa makaana Yesuusitti ol ba'an. Ifi elektirikii waldaa kiristaanaa makaana Yesuusii naannoo sanaa walal godhee agarsiisa. Hawwiin ifa kana hin jaallanne namni yoo ishee argu kaayyoon isaanii akka fayyadaa waan beekuuf baay'ee sodaatte. Bishiin garuu yaadii inni dhugee akka macheessu waan isa godheef kan hawwii yaaddoftu kun isa yaaddeessu. Hamma karaa kana hunda deeman gugguufee deema ture. Hawwii yaaddoo kana keessa sababii turteef haala isaa kana sirriitti hin hubanne. Amma garuu ifa kana keessatti yeroo isa ilaaltu haalli isaa ishee dhimnaan, Bishii maal taate? Maaliif gugguuftee deemta? Siloo damee muka bunaa jala darbuuf kan gugguufaa turte natti fakkaate. Erga maasii bunaa keessaa baanee hamma ammaatti gugguufaa deemta. Maal taate? Waliin jettu? Jette. Battalawwiin akkas jettu bishiin shaanxaa baatu lafa kaa'ee of ilaale. Akka gugguufu kan isa godhe yeroo maasii bunaa keessatti fincaa'ee raawwatu furtuu surree isaa jaaketti isaa wajjin wal qabsiisee ol jedhee akka deemee gadi isa harkisaa ture. Battaluma kana argee furtuu jaaketti surree wajjin wal qabatee gaddisiisee sirreeffatee yeroo kana kun baay'ee itti kolfite. Hiriyoota latii gidduudhaan bishaan ibsaadha. Bara daa'imummaa isaanii ija baddeessaaf naannachuuf bosona naannoo laga jaataa fi booqee keessa yeroo deeman kan duraa akka qamalee bantii mukaa irra olbuu bishiidha. Latiin muka qoruu sababa hin dandeenye kan ija baddeessaa gadi harcaasuuf bishiidha. Mooraa misiyoonii fi mana wal'aansa fayyaa Naqamtee keessa burtukaanii fi zayituunaa dhokatanii mukarraa cirachuufis ni deemu. Yeroo deemanis utuu waardiyyaan isaan hin argin shiboo dallaa akkan tuutaa uree hundi akka galan kan godhu bishiidha. Bishii maqaa jedhuun latii fi hiriyoota isaatu baasanii. Abbaan bishii obbo Waaqjiraan booka jaallatu. Garuu yeroo haasaan bookan dhugan jedhani. Bishii dhuga jedhu. Birzii jechuuf bishii jedhu. Arraba isaaniitu qubee raafiizaa jechuun sababii hin dandeenyeef birzii jechuurra bishii jedhu. Sababii kanaan malee maqaan isaa Taaddasaadha. Walloo jedhanii kan moggaasaniif hiriyoota latiidha. Hojjaan isaa dheeraa sababii ta'eef bara ijoollummaa isaanii otobusii dheeraa haaraa Naqamtee dhufee kan Walloo Faras jedhamu waan ta'eef akka otobusii kanaa dheerata jechuun irraa akkasittiin jedhan malee maqaan isaa Dassaalany. Hiriyoota isaanii keessaa baatirii kan ittiin jedhan immoo ija isaatu gurguddaa waan ta'eef akkasittiin jedhan malee maqaan isaa inni dhugaan Mulugeetaadha. Quddussee kan ittiin jedhan maqaan isaa inni dhugaan Daawiti. Funtur kan ittiin jedhan immoo sababii dafee aaree boo funtur ittiin jedhan malee maqaan isaa inni dhugaa Amaanu'eel. Furnoo kan ittiin jedhan immoo warra isaatu shaayii fi daabboo furnoo sababii gurguraniif furnoo ittiin jedhan malee maqaan isaa inni dhugaan Fiqaaduudha. Sheebaa kan ittiin jedhan immoo saantima warra isaa jala hatee mana shaayii Arabaa Sheebaa jedhamu dhaqee utuu furnoo bitatee nyaatuun warri isaa qabanii achumatti sababii reebaniif Sheebaa ittiin jedhan malee maqaan isaa inni dhugaan Saamu'eel. Loos kan ittiin jedhan immoo jaarsa ollaa isaanii tokkotu haadhaa fi abbaa isaatiin mucaa kana fakkaatu Baabiloos Phiixiroos jechuudhaan maaliif maqaa balleessitu? Calluma jettanii maaliif Loos ittiin jettanii jennaan hiriyoota isaa kana dhaga'anii Loos jedhanii waan jalqaban malee maqaan isaanii dhugaan Teefilmasiidha. Ijoolleen ganda sanaa maqaa qoosaa waliin moggaasanii ni wayyaa'u. Egaa bishii fi hawwiin harkaan sana gara mana obbo Margaa yeroo deeman haala kanaan karaa irra xinnoo dhaabbatanii erga kolfaa turanii booda dallaa qe'ee mana obbo Margaa ga'an. Garuu sarooti manatti siquu isaan dhorkan. Asii fi achiin itti marsanii muka isaanii cirachuuf itti utaalan.
Bishiin akka shaanxaan takka immoo harka hawwii fi ofirraa faccisaa xiqqoo olii fi gadi warraaqee haala kana utuu jiranii obbo Margaan gadi ba'anii saroota irraa dhokkan. Haati manaa obbo Margaa irbaata dhiyeessanii hawwii fi bishiin hin nyaanne. Sababiin isaaniis hawwiin yaaddoo fi sodaa isheetti dhaga'amuurraan kan ka'e fedhii nyaataa waan hin qabneef si'a taa'u. Bishiin ammoo dhangaa cidhaaf qopheessan irraa kan aadde siree isaaf kennan nyaatee quufee waan dhufeef dide. Obbo Margaan irbaata dhiyaatee haadha manaa isaanii wajjin nyaachaa hawwiin akka hin yaaddofneef waan barbaachisaa ta'e hundumaa itti hime. Waan tokko yaaddeen yeroo Finfinneetti galtu ilma koo Dalasaa dhaabbii atoobisii Markaatootti dhaabbatee akkasii deemtudha. Wanni dafee uffuu baatees ilaa lakkoofsa bilbila mana isaa fi kan mana baankii daldala Itoophiyaa goonii kaallaachisu waraqaa kana irra jira. Inni har'a irraa jalqabee mana baankii daldala Itoophiyaa damee Kaazaanchiisitti jijjiiramedha. Duraan illee baankii daldala Itoophiyaa damee Takiranaayinooti keessaa hojjechaa ture. Dalasaan mana jireenyaa Kireefitee keessa qofaasaa jiraata. Kana waan ta'eef waggaa dhufurraa jalqabee barumsa kee mana isaa teessee barachaa gadi eegdaa jedhan. Obbo Margaan irbaata booda ka'anii iddoo ciisicha bishii fi isheef qophaa'e itti agarsiisan. Hawwiin irriba ishee hin fudhanne as galagaltii achi galagaltii jireenya ishee kan gara fuulduraa yaaddoftee Finfinnee yeroon atoobisii irraa bu'u yoon Dalasaa dhabee akkamiin ta'a? Biyyaa fi namoota hin beekne keessatti rakkoon yoo nurra ga'e akkamiin ta'a? jechuudhaan utuu yaaddoftuu sa'aatiin fudhaniif walakkaa taanaan obbo Margaan iddoo ciisan irraa isaan kaasan. Bishiin shaanxaa isaa guddaa fuudhee gatiitti isaa irratti baate. Kan hawwiin baattee dhufte immoo harka tokko irra raafatee isaan dura manaa gadi bu'e. Haala ba'aa bishii ilaalanii obbo Margaan bishii turi hin dandeessu shaanxaa isa harkatti qabattee abbaa kanatti kennu jedhanii obboleessa haadha manaa isaanii baachisanii kana booda immoo uraa mana isaanii keessaa wajjin gadi ba'anii xinnoo gaggeessanii ol deebi'an. Hawwiin bishii fi gurbaa sanaa wajjin namoota isaanii wajjin ganda Daaloo iddoo Anna Yuunivarsiitii Wallaggaa jiru ga'an. Yeroo isaan achi ga'an sa'aatiin 11:00 ta'ee jira. Hanga atoobisiin nufutti ishee yaaddoo fi dhiphuu hawwii irra jirtu hawwii kaleessa galgala raajiin ta'e miti jedhee utuun fixiin hawwiin kolfa ishee gadi fuute. Hawwii fi bishiin kokkolfaa haasaa gara biraas haasaa utuu jiranii sagalee atoobisii dhaga'anii sadanuu bakka taa'aa turanii battalaan ka'anii dhaabbatan. Haasaa duraan haasaa turan gidduutti dhaabanii sagalee atoobisii dhaggeeffachuuf gurra keessan. Hawwiin kana gidduutti boorsaa qarshii guntuta yookaan harma ishee gidduudhaa gadi baastee qarshii 10 lakkooftee bishiitti kennuuf itti hidhatte. Maalinni kan maaliiti jedhe. Bakka hojjechaa ittiin dhugan jette. Bishiinis kun barbaachisaa miti. Ati karaa deemta kan sirra ga'uun beektu kanaaf qarshii kee qusattee gudunfattee qabachuu qabda jedhee dide. Inni hadiide malee kan itti hidhattee boorsaa isheetti miteeffanne. Boorsaa jaarkeetti isaa keessa keessee gurbichaafis akkasuma qarshii 2 kennite. Boorsaa ishee deebistee guntuta ishee gidduu buuqqatte. Kana booda bullukkoo ishee tuttuuffattee uffattee dhaabbatte. Bishiinis Finfinnee keessatti hattuu sababii nama saamtee qarshii ishee kana sirriitti akka qabattu ishee akeekkachiise. Qarshii kee hunda gadi baastee namatti hin agarsiisin. Kan si barbaachisu qofa harkatti qabadhu jedhee ishee gorse. Isheenis akka inni itti himetti qarshii ishee gargar baastee kiraa atoobisii Naqamtee irraa Finfinnee qarshii 6 laaqanaaf waan tokko tokkoof qarshii 4 walumaa galatti qarshii 10 harkatti qabatte. Qarshii isaan abbaa 150 guntuta ishee gidduu gadi suuqqattee akka keessatti hime. Gara biraas yoo Dalasaan dafee dhufuu didee
ariifattee akka dhiistee hin deemne achuma dhaabbattee akka isa eegaa turtu yoo isa dhabdellee albeergoo hoteela gaarii bultee ganama bilbiltee akka waan tokko ishee yaadachiise. Gara biraa immoo yeroo magaalaa keessa deemtu akka gowwaa fayyachee waan hundaa ilaalaa akka of hin daganne gorse. Akka achi geesseenis karaa lakkoofsa saanduqa poostaa mana wal'aansa fayyaa naqamtee xalaa akka isaaniif barreessitu yaadachiise. Bishiin kan ishee yaadachuu qabdi jedhee hundumaa gorse. Isheenis gorsa isaatiif baay'ee isa galateeffatte. Kana gidduutti otoobisiin isaan bira ga'ee dhaabbate. Gargaaraan konkolaachisaa otoobisii keessaa gadi bu'ee shaanxaa hawwii tokko saggoo isaa irra buufatee tokkommoo akka itti rarraafatee dugda otoobisii irratti fedhe. Sharaa otoobisii gadi bu'e. Walloonis karaa balbala fuula duraa bu'e. Hanga shaanxaan ishee fe'amutti hawwii fi kursii qabee dhufee itti agarsiise. Iddoon walloon isheef qabe kun maanguddoo tokko cinaadha. Kursii nama lama qofaa teessisuudha. Hawwiin ilmaan ishee isa hin qoorre gadi lolaasaa hiriyoota ishee wajjin guddatte maddii isaanii dhungattee rigaatti itti himatte. Haaluma kanaan isheen gara Finfinneetti, Bishiin immoo gara ganda isaaniitti gargar deemte.